Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtani hordoftoonni shaashii tuube turtii yeroo dheeraa booda walitti deebinee jirra. Har'aa viidiyoo tokko qabadhee isin dhiyaadheera. Viidiyichisiin bilbilli keessan xalafamuu akkamitti beekuu dandeenya? Bilbilli namaa kuni namni wal dhageeffachuudhaaf wal xalafuu danda'a, wal miidhuudhaaf wal xalafuu danda'a karaa adda addaatiin. Bilbila kan kee kan akka hin shakkine akka xalafamuu isaan kun xalafamuu isaa akkamitti beekna jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilli namaa karaa hedduun xalafama. Tokko karaa wajji haasa'uu fakkeenyaaf verifikeeshinii isitti erganii lakkoofsa digiisan tasa taate namatti himte bilbilli kee hidhamuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo liinkiidha. Liinkiin tokko sitti ergame yoo jedhe liinkii sani irratti cuqaastee ati yoo jette liinkii san seennaan bilbilli kan kee karaa sanii hidhamuu danda'a yookaan haak ta'uu danda'a jechaadha. Inni biroo ammoo qaamaan wal bira teettee bilbila kan kee tasasirraa fudhee namni xalafuu danda'a jechuudha. Kana qulqulleessuudhaaf bilbilli kan kee xalafamuu fi yookaan xalafamuu dhabuu isaa akkamitti akka beekuu dandeettu isinitti himaa. Hanga xumuratti na faana bu'aa isiniin jedha. Amma sitiingii keessa deemnee wantoota sirreessinu jira jechuudha. Wanta laaluu qabnu jira. Hanga xumuratti na faana bu'aa. Sitiingii keessa dhannaa. Sitiingiin eessa jira? Asirra. Sitiingiin kunooti. Isarratti cuqaafna. Amma sitiingii irra cuqaafnee piraayiveetii inti sekuriitii kan jedhu bira deemna. Piraayiveetii inti sekuriitii kan jedhutu jira. Piraayiveetii inti sekuriitii eessa kunooti. Piraayiveetii inti sekuriitii kan jedhu bira deemna. Okay, kunooti. Isa kana piraayiveetii inti sekuriitii bira deemna. Achi booda iddoo moor sekuriitii isa kana jecha iddoo moor sekuriitii sitiin qayyama tunna jecha. Achi booda ol harkifna iddoo divaayis adimiin aappi kan jedhu kana irratti cuqaasna jechuudha. Inni kunniin waa meeqa? Waa afur jecha mala bira kan jiru. Find hub jedha. Link window jedha. Sappoortiin kuni inni kunniin banaa yoo ta'ee jiraate cufuu qabdan jechuudha. Cufuu qabdan jecha. Inni kunniin ammaa cufaa jira. Bifa kanaa yoo cufaa jiraate bilbilli keessanii haa godhamee hin jiru yookaan isin jalaa butamee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana kana banaa ta'ee rakkoodha isin galee. Akkana banaa ta'e rakkoodha. Bifa kanaan kunniin inni kunniin cufaa taanaan yaani bareeda jechaadha. Bilbilli keessan hidhaa keessan jiru jechuudha. Okay. Inni biraa akkamitti aappii tokko kan bilbila keessa jiru aappii bilbila keessa jiru tokko ofirraa dileet goona jennee nu dida dileet ta'uu dida. Kana isas keessa deemnee sirreessinaa. Sitiingii kana keessa deemnee iddoo aappis jedhu kana turna jecha deemna jecha. Asoo dhufne fakkeenyaaf isa kanneen jecha fakkeenyaaf inni kun amma iddoo instaal goonee of keessaa balleessinu hin qabu. Maal tunna storage kan jedhamu tunna jecha storage kan jedhamu tunna. Achi booda clear data kan jedhu kana isarratti cuqaafna jecha. Achi booda delete goona. Delete goona. Achi booda akka duuba deebina.
takka booda deebine ofirraa hadheera jechaadha. Bifa kanaan ofirraa haqamuu ni danda'a jechuudha. Inshaallah yeroo biraa waan biraa qabadhee isinii dhiyaadha. Waan nu dhageettaniif galatoomaa. Viidiyoo kana sheer, laayik, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Yaada qabdan, gaafii qabdan koomentii jalatti wantoota isin dhibu na barreessaa. Hanga danda'uun hangam beekuun ibsa isinii godhuudhaaf qophiidha. Fayyaa ta'a.